sagantaa VOA AFAAN OROMOO. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenyaa oduu jimaataarraaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoota tokkummaa mootummootaa hidhee jiru 9 fi shooferoota konkolaataa fe'umsaa 70 caalan akka hiikuuf mootummaa waliin dubbachaa jirra jechuudhaan dubbii himaan dhaabbata tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik dubbatanii jiru. Haga danda'ametti hatattamaan waayilooti keenya akka gadhiifaman barbaanna. Kanneen hojii kontiraataa tokkummaa mootummootaaf akkasumas dhaabbatoota dhuunfaa kan addunyaa biroo hojjetaa jiranis hatattamaan gadhiifamuu qabu jedhan. Haala Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiru kan ilaaleen waayiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa akka jedhanitti jedhan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dahannaa nyaata bishaan akkasumas dawaalee fi eegumsi barbaachisaadha jedhu Juurik. Walwaraansi bulchiinsa Amaaraa keessatti gaggeeffamu namoota hedduu Dasee, Kombolcha, Kamisee fi iddoo biraa naannoo sanaa keessaa haaraa godaansisaa jiras jedhaniiru. Dabra Biraan keessatti immoo uummanni 100,000 hedduu manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii kan galmaa'an yoo ta'u irra hedduun isaanii manneen barnootaa 2 keessa daatanii jiru ka jedhan Juurik. Namoonni 100,000 hedduun Cifraa fi Ada'aar kan bulchiisa naannoo Afaar keessa buqqa'aniiru jedhan. Irra hedduun namoota kanaas dubartootaaf ijoollee ta'uu dubbataniiru. Akkuma beekamu sababa sodaa nageenyaaf jecha karaan itti jarreen kana dhaqqaban rakkisaa ta'uu dubbatan. Dasee fi Kombolcha keessatti tajaajila elektirikaa fi telekominikeeshiniin onkololeessa 30 kaasee kacite yoo ta'u bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummanni 900,000 fi 15,000 gargaarsa nyaataa argatanii kanneen 100,000 fi 60,000 ta'an immoo baatii hagayya darbee kaasee bakka da'annaa fi mi'a kanneen biroo gargaarsaan argachuu isaanii dubbataniiru. Gargaarsa dhala namaa tokkummaan mootummootaa qindeesse tokkoyyuu erga onkololeessa 18 as karaa Samara Abaalaa Maqalee hin dhaqqabne jedhan. Samaraa keessatti konkolaataan fe'umsaa 364 darbuu fi aangawoota biraa eehama eeggataa jiru jedhan. Hanqinni boba'aaf maallaqaa michoonni keenya nyaata dabalee gargaarsa dhaqqabsiisuuf carraaqqii godhan akkaan miidhe ka jedhan Juurik. Meeshaaleen wal'aansa fayyaa adda addaa fi tallaaliin guutummaa Tigraay keessaa dhabamuun tajaajila eegumsa fayyaa kennamu irratti dhiibbaa jabaa geessisee jedhaniiru. Michoonni keenya kan gargaarsa dhala namaa achuma Tigraay keessa kan turan yoo ta'u kunis gargaarsi yoo argame raabsuuf akka ta'e dubbatan. Onkololeessa 28 hanga Sadaasa 3 Tigraay keessatti namoonni 112,012 nyaata kan argatan yoo ta'u kunis kanneen silaa giddugaleessaan torbanitti gargaarsa argachuu qaban 800,000 fi 70,000 sanarraa lakkoofsaan baay'ee xiqqaadha jedhan. Guutummaa Itoophiyaa keessatti hojiin gargaarsa dhala namaa gaggeeffamuu qabu hanqina doolaara biliyoona 1.3 kan isa mudate yoo ta'u kunis doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 50 isa Tigraayiif barbaachisu dabalataa jedhameera. Ajajaan waraana Sudaan ka sadarkaa olaanaa kaawunsilii haaraa biyyattii bulchu har'annaa muudan anatu hoogganaa kan jedhan fakkaataniiru. Kunis torban 2 dura waraanni biyyattii mootummaa siviilotaan hoogganamu aangoorraa ega buusee booda. Jeneraal Abdul Fattah Burhaan tarkaanfiin fudhatan kun waraanni onkololeessa 25 fonqolcha gaggeesseen aangoo dabarsee siviilotatti kennuuf waadaa seene faallaa ta'ee jira. Tarkaanfii kana tokkummaan mootummootaa akka yaaddessaadha akka jedhe yoo ta'u dubbii jaarmayicha addunyaa Steefan Juurik oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ariitii danda'ameen gara ce'umsaatti akka deebi'u feena. Hidhaa mana keessaa jala ka jiran muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok akkasumas namoonni siyaasaa fi hoogganoonni hidhaman akka gadhiifaman feenaa jedhaniiru. Fonqolchi mootummaa eega gaggeeffame as Hamdokiif aangawoonni mootummaa akkasumas hoogganoonni siyaasaa kanneen biroo 100 caalaatu hiriirtotaa fi qabsaa'ota dabalatee hidhame. Manni murtii iddootti haa deebi'u jedhee ajajuus tajaajilli intarneetii akka citeetti jira. Kaawunsilii haaraa biyyattii gaggeessuuf muudame kun hoogganaa jajjabee ka ta'an Mohammed Dagalo itti aanaa Burhaan gochuun jeneraalota ka biroo 3 kanneen kaawunsilii duraanii keessa turanis keessatti argamu. Kana malees siviilonni 8 keessa jiru jedhameera. Golli nagaa eegumsaa kamisa kaleessaa haala kanarratti cufataan kan mari'ate yoo ta'u hoogganaa imala Sudaan kan tokkummaa mootummootaatu Kaartuum irraa ibsa kenne. Waggaa 30 keessatti yeroo duraa fi abbaan aangoo geejibaa fi aaviyeeshinii Somaaliyaa
kaampaanii balalii biyyattiidhaaf eehama yookaan ragaa balaliisuu kennee jira. Sirna roobii darbe gaggeeffame kanarratti muummichi ministeeraa biyyattii Mahammad Roobalee keessummaa kabajaa kan turan yoo ta'u kunis waajjira haadhoo kaampaanichaa sadarree xayyaaraa Moqdishoo keessatti gaggeeffame. Balaliin xayyaaraa Soomaaliyaa keessatti maadheeffate deebi'ee hojii jalqabuusaa akkasumas waraqaa ragaa yookaan eehama balaliisuu kana arguu koof nan gammadee jedhan Roobaleen. Kana malees balaliistota xayyaaraa kan Soomaaliyaa fi daandiin balalii biyyattii hojjetanii eehama argachuu isaanii dinqisiifatanii an akka nam tokkotti isin waliin balali'uu fi hedduun boonaa jedhaniiru. Namoota biyya alaa 300 kanneen namticha jabaa Liibiyaa jedhamu Khaliifaa Haftaar cina dhaabbachuun waraanaa turan Liibiyaa gadhiisanii ba'uuf ka jiran ta'uu namni kun beeksisee jira. Kunis walga'ii waa'ee Liibiyaa irratti dubbatu kan keessummeessitu Faransaay bira gaaffii dhiyaateen ta'uun beekameera. Jarri kun yoom akka ba'an kan lafan keenya labsiin kun jala bultii walga'ii sadarkaa addunyaa Paaris keessatti gaggeeffamuun oduun kun dhaga'ame. Konferensiin kun Liibiyaan baatii muddee dhufu filannoo akka gaggeessitu karoora ba'e akka hojiirra oolu mirkaneessuun akkasumas Liibiyaa keessatti tasgabbii buusuu irratti xiyyeeffata. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti namoota biyya biraarraa bitamanii akkasumas loltoota biyya alaa kan dhaabbata eegumsa nageenya dhuunfaa kan akka Raashiyaa akkasumas Chaad, Sudaanii fi Siiriyaa keessaa kan dhufan dabalatee 20,000tu Liibiyaa keessa jira jedheera. Liibiyaa keessatti abbaa irrummaa waraanaa ijaaruu barbaadaa kan jedhaman Haftaar tokkummaa biyyoota Imireetotaa, Masrii, Raashiyaa fi Faransaay biraa deeggarsa qabu. Gama kaaniin Tarkiin immoo bulchiinsa Tiripoolii keessaa kan deeggarsa addunyaa qabuuf gargaarsa meeshaa waraanaa kenniti. Bakka buutonni humnootii Haftaar kanneen bahaa biyyattii keessa maadheeffatan ibsa baasaniin biyya alaarraa loltoonni dhufanii fi kanneen bitaman marsaan duraa 300 ba'uuf jiru. Hojii jarreen gamasii baasu kana qaama tokkummaa mootummootaa Liibiyaa keessa jiruuf biyyoota loltoonni kun irraa dhufantu qindeessaa jedhameera. Lammummaan isaanii biyya kam akka ta'e garuu hin ibsamne. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron loltoonni biyya alaa Liibiyaa keessa jiran guutummaatti akka ba'an gochuuf walga'iin kun akka raggaasisu yaada dhiyeessuuf jiru. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixineen waliigaltee haaraa jimaataarraa walga'ii waa'ee faalama qilleensaa irratti Glasgow, Scotland keessatti gaggeeffamaa jirutti dhiyaatee jira. Kunis biyyoonni ho'a qilleensaa addunyaa digirii seentigireedii 1.5 gadi taasisu kan of keessaa qabu yoo ta'u, kunis bara 2015 Paaris keessatti kaayyoon irratti waliigalame isuma kan akka ta'e ibsameera. Waliigalteen kun kanneen Glasgow keessatti walitti qabaman maraan mallatteeffame jimaataarraa akka lakkoofsa biyyattii sanaatti gara dhiyaatti kan xumuramu ta'us mariin gaggeeffamu hanga galgalaa fi guyyootii dhuma torbanii boriif iftaanii itti fufuu malaa jedhameera. Wixinee haaraa yeroo dhiyaatu torban kana keessa yeroo lammataaf yoo ta'u gamni hundumtuu waliigaltee kana fudhatee faalama qilleensaa kana waggaa 10 keessatti hatattamaan hanqisuu akka danda'amuuf waamicha dhiyeesse. Ho'a addunyaa digirii seentigireedii 1.5tti daangessuun hatattamaa fi gadi fageenyaan akkasumas haala walirraa hin cinneen hanqisuutu barbaadamaa jedha yaadi dhiyaate. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaa fi jaallannee ni galateeffanna. Hordoftoota keenya erga istuudiyoo seennee oduun nu qaqqabe tokkotu jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jaarmiyaalee jedhee fi namootaan dhuunfaa irratti lammiilee Eertiraa warra ta'an jechuudha. Tarkaanfii qoqqobbii irratti dabarseera. Akkuma kanaan humna ittisaa waraanaa Eertiraa adda dimokiraasii fi haqa uummataa paartii biyya bulchaa jiru jechuudha. Hidrii Trust, Red Sea Trading Corporation, Abraha Kaasaaniyaamaar akkasumas Hagos Gabre Hiwoot Waldekidaan namootaan jedhan irratti murtoo qoqqobbii dabarseera. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena nu wajjin hin tura.
Mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii dhalootaan Tigraayin ta'an miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa uummata Tigraayin shakkuudhaan akka hidhaa jiru gabaasamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gareewwan rakkina sana keessaa harka qabanu akka gara nageenyaatti dhufanu waamicha taasisaniiru. Dhimma kana irratti gabaasa Sindii Siyaan qopheessite Tujubeetu qindeessee itti aanee dhiyaata. Tokkummaan mootummootaa hojjettoonni isaaf konkolaachistoonni hedduun kanneen kontiraataan tokkummaa mootummootaaf gareelee gargaarsaa kanneen biroof hojjetan akka hiikaman barbaada. Aangawoonni Itoophiyaa kanneen kana to'annaa jala kan oolchan labsiin yeroo muddama labsame torban tokko booda. The current numbers that I have is that at least 9 UN staff members are currently detained. We've continue to work and engage with the government to secure their release. We've also received reports that at least 70 lakkoofsi hojjettoota tokkummaa mootummootaa hidhamanii kanaan ammoo farkaa qabu 9 akka isaan hiikamaniif mootummaa waliin mari'annee hojjechuutti fufna. Yoo xiqqaate namoonni 70 konkolaataa oofuuf kontiraataan hundeeffaman illee hidhamanii jiraachuu gabaasni dhaqqabee jira jedhan. Hidhamuun shofeerota kanaa tokkummaan mootummootaaf dhaaboliin gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa kanneen miliyoonaan lakkaa'amaniif gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu meeshaalee wal'aansa fayyaaf boba'aa ittiin ga'uuf tattaaffii isaan godhaniif miidhaa kabiroo uume. Waraanni Itoophiyaa onkoloolessa 18 erga Maqalee samiirraan haleeluu qabee as gargaarsi bifa kamiyyuu naannoo sana hin dhaqqabne jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaaf hoogganoonni TPLF lamaanuu United States garee isa tokko deeggarti jechuun himatan. Garuu roobii darbe ministiriin dhimma alaa United States Antoonii Bilinken irra deebi'uudhaan gareen lamaan lola dhaabanii gargaarsi namoomaa kanneen akkaan isaan barbaachisu akka dhaqqabu irra deebi'uun waamicha dabarsaniiru. I do think there's an opportunity born of necessity because the alternative of conflict that overtakes Ethiopia. Haala baay'ee barbaachisaarraan kan ka'e carraan jira jedheen yaada. Daandiin wal waraansaa inni Itoophiyaa guutummaa dhuunfatee jiru kun biyyattii keessaayyuu ba'ee gara biyyoota naannootti iyyuu waan ce'eef kanneen dhimmi ilaallatu hundumaatti haala gaddisiisaa uumee jira jedhan. Maaliif mariidhaaf ammayyuu carraan jira jedhanii akka amanan Bilinken gaafatamanii akkas jedhan. We're in very close contact with former Nigerian President Obasanjo, who is leading the effort on behalf of the African Union to mediate the crisis in Ethiopia. And so Gamtaa Afrikaa bakka bu'anii rakkoo Itoophiyaa mudate furuuf tattaaffii ta'aa jiru hoogganaa ka jiran Pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo waliin walitti dhiyeenyaan mari'ataa jirra. Akkasumas jilli ofii keenyaa Jeffrey Feltman gareen martinuu balaa walitti bu'iinsa kanatti yeroo dheeressuun qabu ni argu jedheen amanaa jedhan. Finfinneen tasgabbii ka qabdu ta'us biyyoonni gama dhiyaa hedduun sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti uumameen kan ka'e lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an gaafachuudhaan imala gamasitti akka hin geggeessine gorsaa innaa jiranitti tattaaffii dippiloomaasummaa obsa nama qixachiisu geggeessaa jiran. Galatoomituu jube hojjettoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessa jiran kan hidhamaa jiran seera biyyattii waan cabsanii fi jechuudhaan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa himaniiru. Obbo Diinaa Muftii karaa biraatiinis immoo yaalli haraaraa irrattis waan dubbatan qabu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo gama isaatiin hojjettoota isaa kana hiiksisuudhaaf yaalii gochaa akka jiru dubbateera. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa ammas Tujubeetu isinii dhiyeessa kunooti. Torbee haala Itoophiyaa keessatti mudate keessaa hojjettoonni dhaabbata tokkummaa mootummoota humnoota eegumsa biyyattii hidhamuu isaaniiti. Kana ilaalchisuudhaan dubbi himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii gocha kana tuunaaliin seera biyyattii cabsan jedhamuun shakkamanii hidhamuu isaanii kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Akka dubbi himaan kun jedhanitti yeroo ammaa biyyattii keessatti haala yeroo labsii muddamaatu jira. Itoophiyaa keessa ka jiraatu hojjetaan dhaaba tokkummaa mootummootaa seera Itoophiyaa hordofee hojii isaa hojjechuu qaba jedhanii Ambaasaadder Diinaa Muftii sababaa namoonni kun hidhamaniifis ibsaniiru.
የኢትዮጵያን ህግ በመጣስ ከስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጋር በተያያዙ ነገሮችን በመጣስ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ዓላማው ደግሞ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት አንድነትና ነጻነት ማክበር ነው። ይሄን የጣሰ ሰው ይጠየቃል። ይሄ የተመድ ሰራተኛ ይሁን የኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኛ ይሁን የአዲስ አበባ የፌደራል መንግስት ሰራተኛ ይሁን seera Itoophiyaa cabsu alawwan labsi yeroo muddamaa waliin wal qabatan irra darbuun dhorkaadha. Akeeki labsi yeroo muddamaa immoo olaantummaa tokkummaa fi walabummaa Itoophiyaa kabachiisuudha. Namni kana cabse ni gaafatama. Kun hojjetaa tokkummaa mootummootaa haa ta'u, hojjetaa mootummaa haa ta'u, hojjetaa Finfinnee ka federaalaa haa ta'u, gosa amantii sana kana dheeraa gabaabaaf saalaan addan baasu. Biyya sagam keessattuu seerri akkasitti kan kabajamu kan ta'es kanuma. Adeemsa kana keessatti dogoggorri uumamuu danda'a. Kan dhimma kana hojiirra oolchu poolisiin seeraan ala nama hidhuu danda'a. Kana waliin haalli waliin qabanne mudachuu danda'a. Kun innaa argamu immoo mootummaan adda ni baafata. Kanarraa kanaaf hojjetaa tokkummaa mootummootaa sababa ta'eef sababanni seeraan ol ta'uuf gara mirgaa innaa jedhamu gara bitaatti oofuu hin danda'u. Dhorkaadha. Biyya sagam keessattuu Ameerikaas ta'e Awustiraaliyaa eessattuu jechuudha. Dhugaan jiru kana malee sababa hojjetaa tokkummaa mootummootaa ta'eef namni hidhamu hin jiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa gama isaan sabaa himaalee adda addaan akka ibsatti hojjettoota na duraa hidhaman jedhe hiiksisuuf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaan jira jedhe. Aljaziiraan dubbiimaa tokkummaa mootummootaa maqaa dha'uudhaan humnootiin nagaa eegsisan hojjettoota isaa 16 Finfinnee keessatti duraa hidhuu isaanii dubbateera. 6 immoo akka hiikaman illee ibseera. Kabiroo ambaasaadar Diinaan kan irratti fuulleffatan jilli gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Itoophiyaa keessatti nagaa fiduuf tattaaffii gochaa jirani. Yaaliin kunis ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan yeroo hundumaa waan ta'eef ni deeggarra. Kanaanis tattaaffiin pirezidaanticha Naayijeeriyaa duraanii kan Obasanjo dhugaa barbaadanii ifa baasuudha. Kanaafis gara naannoo Tigraay gara kutaalee biyyattii adda addaaf gara biyyoota ollaa dhaqaniiru. Hoogganoota gamtaa Afrikaa waliin illee mari'ataa jiran jedhan dubbiimaan kun. Biyya ollaa Obasanjoon daawwatan jedhan garuu hin ibsin hafan. Ejjennoo Itoophiyaas akkas jechuun ibsan. በኢትዮጵያ በኩል ምንድነው ያለው አቋም ከተባለ እኛ ለሰላም አዲስ አቋም አይደለም ያለነው ለሰላም እንቅፋት የሆኑ ነገሮች የሚወገዱበትን መንገድ እንዲፈጠር እንፈልጋለን የሚል ነው። እሳቸው መልእክት በዚህ ደረጃ እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ከደይዋን ጀምሮ ሰውየው እንደተሰየሙ አፍሪካዊ ችግር በአፍሪካ ይፈታል በሚለው ፋይንዲንግ ሚሽን ገመ ኢትዮጵያን ejjennoon jiru maali yoo jedhame waa'ee nagaadhaaf ejjennoo haaraa miti kan nuti qabnu nagaaf gufuu ka ta'e malatti dhabamsiifamu barbaannaa ka jedhu ergaan isaanii kana laallata taanaan Itoophiyaan jalqabarraa qabee akkuma isaan muudamaniin rakkoon Afrikaa warreen Afrikaatiin hiika argata qajeelfama jedhu simanneerra. Dhugumatti namni kun yeroo ammaa hojii dhugaa barbaachuutti jiru. Kanaaf maal akka argan, maal akka hubatan, maal gochuu akka barbaadan gara fuula duraatti daandii isaan diriirsan illee ni hordofna. Garuu nagaan Itoophiyaaf yeroo mara ajandaa isheeti. Haalli isaa akkuma dursinee ibsine wantoonni nagaaf gufuu ta'an hanga dhabamsiifamanitti sababaan gara nagaatti hin deemamneef hin jiru ka jedhu jedhan. Ambaasaadar Diinaa Muftii cimsanii kan hubachiisan haala biyyattiin keessa jirtuun mariin araaraa amma yeroon isaan geenye. Gama Itoophiyaan marii kana laalchisee haalli jiru ifaadha. Gara marii araaraatti seenuuf haalawwan wal waraansaaf sababaa ta'an dhabamsiifamuu qabu jedhan. ድርድር ከሲቪክ ሶሳይቲው በትግራይ ውስጥ ካሉት አራት እንደዚህ የሚሆኑ ተፋላሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ከእምነት ተቋማት ከሌሎች ስቴክሆልደርስ ጋር መደራደር ይቻላል የሚለው ነገር ቀደም ብለን እኮ ስናወራ ነበር። ግን ሾርት ኦፍ እነዚህ ቴሮሪስት mariin kun hawaasa siivikii waliin Tigraay keessa paartilee mormituu 4 ta'an jiran waliin waaltaalee amantiif qaamoti dhimmi ilaalu waliin dursinee dubbataa turre. Kana jechuun hojii shororkeessummaa kanneen hojjetaniin ala jechuudha. Murtiin paarlaamaa murteeffamee jira. Paarlaamaan ni haaraanis murtii san sirnaan haqee hin jiru. Gochi isaanii immoo ammayyuu shororkeessummaa keessa jiru. Gocha akkasii haqamuu qaba. Waraansaaf sababaan tokko shororkeessummaadha. Kun ejjennoo suukanneessaadha. Seenaa keessatti diinawwan Itoophiyaa kanneen ta'aniin oofamuu tokkummaa Itoophiyaa diiguu Itoophiyaa diiguuf hanga jaannabaatti deemna garee jedhe miti kun haal duree ta'uu kan danda'u yeroo mara olaantummaa biyyaa kan Itoophiyaati. Kanan jedhes kanuma jedhan. Itoophiyaa keessatti nagaa fiduuf tattaaffii godhamaa jira jedhameen sochii gamtaa Afrikaa kan dursan Olusegun Obasanjo torbee yaada gabaabaa kennaniin addaddummaan bu'uuraa gareelee wal fincilan gidduu jiru kaka'umsa siyaasaati jechuun isaanii ni yaadatamaa jedha. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa.
ammas irra deebi'eetu jubeen galateeffadha. Qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa jimaataa kan isiniif dhiyaatu labataadha. Qopheessituun Tigistii Gammeeti. Guyyaa har'aatii fi waa'ee walqixxummaa saalaa akkasumas waa'ee feesbuukii fi haala dhimma Itiyoophiyaatiin wal qabate waan nutti himtu qabdi fakkaata. Gara Tigistiitiin isin dabarsaa kunooti. Akka mooltaan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan sinii dhiyaata. Qindeessaanan sinii dhiyeessu immoo ani Tigistii Gammeeti. Tokkummaa mootummootaa konfirensii biyyoota addunyaarra jiran hunda jechuun danda'amu walitti fidu. Haala qilleensa irratti mari'atu erga qopheessuu jalqabee baranne waggaa 26ffaadha. Yaa'iin Conference of the Parties yookaan immoo COP jedhamuudhaan beekamu kun baranaa Iskootlaanditti geggeeffamaati jira. Har'a xumurama. Qophii har'aa keessatti yaa'ii godhamaa jiru kanarratti hirmaannaan dubartootaa maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffanna. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf kaayyoon bara 2014 erga lafa godhamee as baay'inni hirmaattotaa dabaleera. Rogeeyyiin akka jedhanitti walqixxummaan koorniyaatii fi haqni qilleensa naannoo waan wal qabatu. Konfirensii COP26 baranaa irratti dubartoonni waltajjii argataniiru garuu ammas itti gaafatamni murtiiwwan gurguddaa dabarsuu warruma dhiiratiin qabamee jiraan jedhan. Saashaa Gaabzoon itti gaafatamtuu dhaabbata miti mootummaa Ecofeminist Women Engage in Common Future jedhamurraa. At the beginning of the first week when we had the high-level segment, also with all the heads of state, we had very few female heads of state. So the higher you get, the fewer women decision makers. Still, the participation is getting better thanks to the gender action. Yeroo jalqaba torbaniirra hooggantoota sadarkaa olaanoo as turan keessaa hooggantoonni dubartootaa muraasatu ture. Akkuma ol siiqxeen lakkoofsi dubartootaa murtii dabarsanii xinnaachatii deema. Akkasis ta'ee hirmaannaa waliigalaa dabalaatii jiraan jedhan Gaabizoon dhaabbanni isaanii dubartootni akka yaa'ii kanarratti hirmaatanii fi haasaa dhageechisan qarqaaru irratti hojjeta. Konfirensuma kanarratti akkaataa fayyadama yeroo haasaaf kenname irratti dhiirotaa fi dubartoota hedduu adda addummaan jiraachuu seekreetariyaatiin yaa'ii COP26 gabaaseera. Hirmaattonni gara harka walakkaa jechuunis parsantiin 50 dubartoota ta'anis dhiirotatu irra caalaa yeroo paanaaliin kennamu fayyadamaa jedha gabaasichi. Hundeessituun dhaabbata miti mootummaa dubartoota qarqaaruuf dhaabbate Gaabizoonis kanuma taajjaban. Interesting how women and men are given speaking times or use their speaking slots, and we see that men are using more of their time, so they will speak longer, and you will also have more men. Waan arginu dhiironni yeroo kennameef itti fayyadaman yeroo dheeraa saasaan dubartoota caalaa. Dubartoonni keessumattuu bakkawwan oomisha nyaataa keessatti hirmaannaa olaanaa qabanirraa jijjiirama qilleensatiif saaxilamoo waan ta'aniif bakka itti mariin godhamutti sagaleen isaanii dhagahamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan yaadachiisan. Gama ardii Afrikaatii biyya Dimokiraatik Riippaabilik of Koongoo irraa daayireektariin hooggantuu dubartootaa Chuchungaa Mapungaa Roozlee walaawwan jijjiirama qilleensatiin wal qabatan dhufaniif dubartoonni akkaan saaxilamoodha jetti. Les femmes, nous sommes plus les victimes aux effets des catastrophes climatiques parce que c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour cultiver, c'est souvent les femmes qui recourent à la forêt pour dubartoonni kun sochiiwwan jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuudha godhaman keessatti hoo hin hirmaanne wantichi duwwaa an faayidaa hin qabne jedheen yaada. Sababni isaas beekumsi isaan qabeenya uumamaa kunuunsuu irratti qabanii fi fidanii dhufan baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi jechuudhaan. Filipiins irraa rogeettiin meets taan jedhamtu biyya ishiitti bomboleettiin hamaan taayifuun haayiman jedhamu bara 2013 rakkoo dinagdee fideen dubartoonni akkamitti gara hojii saalatti seenuuf akka dirqisiifaman
yaadachiisuudhaan dhiibban jeequmsa haala qilleensa naannoo dubartoota irratti akka hammaatu ibsa. Because of the climate impacts that happened and they couldn't bounce back, they couldn't adapt. In so many settings, when you're in evacuation centers, you are more prone to sexual harassment. Bakka baay'eetti yeroo namoonni dheeffisiifaman dubartoonni hokkara saalaatiif saaxilaman. Qulqullinni iddoowwan saniis badaadha. Kanaaf waa'ee jeequmsa jijjiirama qilleensaa dhufuu yeroo haasofnu waa'ee feminizimii, waa'ee walqixxummaa, waa'ee loogii sanyii, waa'ee kana hunda of keessa qabaachuu qabaa jechuudhaan gama jijjiirama qilleensatiin haqa fiduudha waan barbaachisan jettu tarreessiti. Tokkummaan mootummootas dhimmuma kanaan wal qabatee ibsa baaseen hirmaannaa dubartootaatii fi shamarranii mirkaneessuun tattaaffii akka addunyaatti jijjiirama qilleensa dura dhaabbachuuf godhamuun mirkaneessuudhaaf faarumaan barbaachisaa jedhee hirmaannaan kun gama hooggansa sadarkaa poolisii baasuu akkasumas murtii dabarsuu irratti sadarkaa hawaasaa biyyaatii fi addunyaatti akka jiraatu waamicha dhiheessaniiru. Dhaabbanni feesbuukii ji'oota 6 darban keessatti maxxansa namoonni Itoophiyaa ilaalchisee qopheessan 92,000 ol irratti tarkaanfii fudhachuusaa barreeffama kibxata darbe 9 baaseen beeksiseera. Dhaabbanni maqaasaa meettatti dhiheenya jijjiirrate feesbuukiin barreeffamoonni buufaman qajeelfama haasaa jibbiinsaa dhorkuudhaaf ol kaawwaman ancabsee jedhee maxxansoota san keessaa harki 98 immoo odoo namoonni dhaabbatichaaf hin gabaasin ofumaa addaan baafachuusaa eere. Waggaa 2 dura Itoophiyaan biyyoota itti jeequmsi uumamuu danda'u jennee tilmaamne kanaafis qophii gochaa turree jedhu dhaabbatichi yeroo ammaa afaanota Itoophiyaa keessatti dubbataman keessaa 4 jechuunis afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Amaaraatii fi afaan Somaaliitiin wantoota namoonni maxxansan sakatta'uu haala isa dandeechisurra gahuu barreeffamni jalqaba torban kanaarra ba'e kun in agarsiisa. Dabaluudhaanis teeknooloojii haaraa jibbiinsa afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin barreeffaman addaan baasu uumeraa jedha dhaabbatichi. Akkuma beekamu feesbuukiin haasaa jibbiinsa dabalatee suuraalee, viidiyoo akkasumas barreeffamoota adda addaa qajeelcha dhaabbatichaa cabsan maamiltoonni bakka itti riippoorti godhan jechuunis dhaabbaticha itti beeksisan qaba. Qophiin labataan har'aas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina.